Ittima wajjin ansara sabatim. Waldaa barreessitoota Oromiyaatiin kan qophaa'e kitaabni mata dureen isaa Seedaa jedhu guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti eebbifame. Kitaabni ogbarruu kun waldaa barreessitoota Oromiyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u barreessitoota 13 dhaloota duraa fi ammarraa walitti dhufuun barreeffame. Sirni eebba kitaabichaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti bakka barreessitoonnii fi hayyoonni Oromoo argamanitti bifa ho'aa ta'een eebbifamee jira. Bal'inni oduu kanatti aanee dhiyaata. Kitaabni kuusaa asoosamoota gaggabaaboo mata duree Seedaa jedhuun asoogaawwan biroo 13 dabalateem qopheessummaa waldaa barreessitoota Oromiyaatiin maxxanfameem guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti eebbifameem. Kitaabichi barreessitoota buleeyyee giddugaleessaa fi dhaloota qubee kan hirmaachise yoo ta'u asoosamoota gaggabaaboo barreessitoota adda addaatiin barreeffaman kan of keessatti hammatee dhiyaateedha. Waldaan barreessitoota Oromiyaa waggoota 11 duraam kuusaa asoosamoota gaggabaaboo namummaa jedhu maxxanseem gabarra oolchee akka tureem pirezidaantii waldichaa obbo Roobinaa Shuumeem waltajjii irratti ibsaniitii jiru. Waldichi gara fuulduraatti hojiilee dagaaginni ogbarruu Oromoo mirkaneessan adda addaa hojjechuu akka itti fufu kan ibsame yoo ta'u dhaabbilee maxxansaa adda addaa waliin wal ta'uun kitaabota biroo maxxansuuf sochitti jiraachuu isaa waltajjicha gubbatti himameetii jira. Waltajjii eebba kanaa irratti kan argaman barreessitoonni hangafoonnii fi hundeessitoonni waldichaa dhaloonni kun qabsoo afaanii gama ogbarruu afaan Oromootiin itti fufsiisuuf gumaacha qabaachuu himaniitii jiru. Kitaabni Seedaa fi asoogaawwan biroo jedhu kun yaadannoo barreessitoota yeroo dhihoo lubbuun Darbanim, Barreessa Gaaddisaa Birroom, Abidaahim Hajjeem, Profeesar Ahmad Muudeem, Boonsaamoo fi Noobiyoon Baqqalaaf akka oolus kitaabicha gubbatti eerameetii jira. Waldaan barreessitoota Oromiyaa hojiilee ogbarruu Oromoo jajjabeessan badhaasota barreessitootaa fi kan kana fakkaatan adda addaa waggaa waggaan qopheessaa akka jirus himameetii jira. Oduu keenya itti aanu manni lubummaa aanaa Adabaa ibsa baaseen abboota sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota namajjii 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mudeen Alam muudama tibbana sinodoosii Itoophiyaan dabarse kan hin fudhanne ta'uu ibsan. Akka mana amantaa Ortodoksii Waloomeetti iccitiin lubummaa kan irra hin deebi'amne ta'uu fi karaa geggeessitoota sinodoosii Itoophiyaatiin dogmaa mana amantaa waan cabee cimsinee mormina jedha ibsiisaan baasan kun. Akka godina Arsii Lixaatti abbaa aadaa fi safuu uummataa beeku kan sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota ramadameen ala abbaa sinodoosii Itoophiyaa ramadame kan ekeraa mootii durii leellisu akkasumas kan fedhii fi dantaa sabaa hin kabajne ni morminaas akkasumas ammoo ni balaaleffannaa jedhaniiti jira. Abbaan sinodoosii Itoophiyaatiin muudaman kun Oromiyaa keessatti dhalataniyyuu dantaa fi fedhii hordoftoota amantaa Ortodoksii Itoophiyaa guutuu waan hin dandeenyeef muudama isaanii ni balaaleffanna jechuun ibsaniiti jiru. Hojiin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hojjetaa jiru seera dogmaa mana amantaa kan cabse waan ta'eef ni balaaleffanna jechuunis addeessaniiti jiru. Godina Arsii Lixaatti abbaa Phaawulos kan sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudamaniin ala kan biraa kan barbaanne ibsaniiti jiru. Oduma walqabateen mootummaan abboota torba sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaatti bana kutaalee lallaba naannoo Oromiyaatiif muudee akka bobbaafamanii hojii eegalanii sinodoosii Oromiyaa fi saboota irratti dhiibbaa jabaa taasisaa jiraachuun himame. Maddeen keessoo OMN itti akka himanitti kamisa dheengaddaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, Abuuna Saawiroos, Abuuna Zeenaa Maarqos, Abuuna Eustaatiyos, Abuuna Naatinaa'elii fi Abuuna Rufaa'el waajjira isaaniitti waamaniitii turani. Paappaasonni sinodoosii Itoophiyaa muudaman bakka itti ramadaman akka imalaniif sinodoosiin Oromiyaa akka gufuu ittiin taane taasisaa akka ittiin jiran dhageenya. Paappaasonni sadeen sinodoosii Oromiyaa fi saboota hundeessan dhiibbaa mootummaatiin murtii sinodoosii Itoophiyaa akka fudhatan taasifamuus maddeen himaniitii jiru. Abboonni sinodoosii Oromiyaa fi sabootaatiin muudaman 25 bakka jiranii gara Finfinnee humnoota tika mootummaan fidamanii mana tokko keessatti guramaniitii jiru. Abboonni sadan muudama kennan immoo kallattiin qajeelfama mootummaattuu itti kennaa jira jedhan maddeen keessoo. Qajeelfama ministeerri muummee fi obbo Shimallis Abdiisaa biraa dhufe jedhamuun karaa komishiinara Araarsaa Mardaasaa fi Kaffayaaloo Tafarraatiin ergaan callisaa jedhu itti dhufaa akka ture dhageenyeeti jira. Abbootiin sinodoosii Oromiyaa fi sabootaan muudaman dheengadda ibsa kennaniin hanga aarsaa lubbuutti deemna jechuun isaanii waan yaadatamuudha. Amantoonnii fi kutaaleen lallabaa biyya lallabaa Oromiyaa ammoo abboota 25 ala kan biraa hin beeknu jechuu irratti argamu. Oduu sinodoosii Tigraay irraa argannetti yoo cennu manni amantaa Ortodoksii Tigraay episkooposota filatamanii muudama kenne. Hooggantoonni mana amantaa Ortodoksii Tigraay Salaamaa Kaset Birhaan episkooposota 10 wiixata darbe biyya alaa fi keessatti mana amantaa Ortodoksii Tigraay hoogganuudhaaf filatamanii muudama kenniitii jira. Wabii xalahuun bal'inni isaa qopheessitii jira.
naannoo Tigraayitti manneen amantaa Tigraay Kibbaa, Tigraay Lixaa, Tigraay Kibba Bahaa fi kolleejjii Teewooloojii Fermanaatot ni qabatu. Akkasumas waldaan Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Bahaa Giddugaleessaa fi Ameerikaa Kaabaa keessatti episkooposoonni haaraa ni qabatu. Sirni dibata abboota muudamanii har'a iddoowwan qulqulloota mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa keessaa tokko kan taate magaalaa Aksuumitti raawwatame. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa murtee dabarseen manni amantaa Ortodoksii Tigraay tarkaanfii kana akka dhaabuu fi tarkaanfii seeraa akka fudhatu akeekkachiisee ture. Irra deddeebiinis mormaa tureera. Kanaan dura Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hooggantoonni mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay Phaaphaasonni 10 kaadhimaman episkooposaatii ta'uun akka hin hundeeffamne akeekkachiisee ture. Hangafni Phaaphaasii mana lubummaa Baahirdaar Abuune Ibraahim kamisa darbe Phaaphaasonni naannoo Tigraay qanoonaa mana kiristaanaa cabsuun socho'uun isaanii sirrii waan hin taaneef dhaabuu qabaa jedhee ture. Itti dabaluunis luboonni naannoo Tigraay seera mana kiristaanaa irra darbuu fi dhiisuun yoo fuulduratti kan tarkaanfatan ta'e manni kiristaanaa mootummaa federaalaas ta'e naannoo itti gaafatamu jechuun akeekkachiisee ture. Armaan duras Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa baasuun manni qulqullummaa Silaama Kassate Biraan akka hin hundoofne akeekkachiisaniiru. Waajjirichi karaa biraatiin hojimaata seeraa barbaachisaa ta'e hordofuun mirgaa fi faayidaa mana kiristaanaa ni kabachiisa jechuun doorsise. Gama biraan Sinoodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan Phaaphaasonni muudaman gara ramaddii isaaniitti osoo hin bobba'in ugguramanii jiru. Abboota Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudee kan uummataan jaallataman dhiisuun manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abboota ofii isaa 9 muuduun isaanii yaadatama. Maaliif abboota uummanni jaallate muudamanii tajaajila isaanii hin eegalan gaaffii jedhuuf rakkoo baajataa qabna jechuun Sinoodosiin Itoophiyaa deebise. Garuu baajanni rakkoo ta'uu hin danda'u. Baajatas waan barbaachisu uummatichatu waan barbaachisaa iddoo tajaajila isaaniitti guuta jechuun barsiisaa Haile Mikaa'el Taaddasaa dubbata. Jalqabuma deemsi kun karoora Sinoodosiin duraanii wixineeffate ta'uu himuun maqaa baajataan abboota ofii barbaadan muuduu fi lafarra harkisuu jedhu qabu jedha. Kunneen sababa ta'uu akka hin dandeenyee fi dhimma baajataa uummatichatu guuttataa jedheera. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan gabaasa waggaa baatii kana baaseen qondaaltonni wal dhabdee fi hokkora naannoo Oromiyaa keessatti mul'ateef xiyyeeffannoo guddaa akka kennan gaafate. Komishinichi naannoo Oromiyaa zoonii 20 keessaa 13 irratti haleellaan raawwatamuun lubbuu namoota sodaachisaa fi garmalee yaaddessaa ta'uu ibseetii jira. Mootummaan Itoophiyaa jeequmsa uumameef waraana bilisummaa Oromoo komata. Garuu humnoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun sababa mirga namoomaa namoota irratti raawwataa jiru. Yaasina san dabalatas qopheessee jira. Lolli mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumame waggoota 4 dabran naannichatti lubbuu namoota 60,000 lakkaa'amanii kan fixee fi buqqaatiin guddaan dhaqqabsiisee jira. Itti aanaa Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Raakeen Mallas tarkaanfiin haloo bahuu waraanni mootummaa fudhatu sababa mirga namoomaa bal'aa fidee jira. Sababiin tarkaanfii haloo bahuutiin namoonni nagayaa dhumanii jiru. Hedduun isaanii qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiru. Dhiittaan mirga namoomaa naannicha keessatti deemaa jiru akka dhaabbatuuf mariin karaa nagaa gaggeeffamuun barbaachisaa ta'uu cimsee gabaasa kana keessatti eeree jira. Ammaan dura Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qondaaltota ABO mana hidhaatti waggootaaf dararamaa jiran ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa waliin beellamatanis hanga ammaatti furmaanni kaa'ame hin jiru jedhame. Kana malees haleellaa humni finxaalessa Amaaraa faannoo godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessu irratti raawwataa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa dhaabsisuu dhabuun komii guddaa uummata sarbamaa jiruuti. Haleellaa faannoo gaggeessaa jiruun jiraattonni Oromiyaa lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti ajjeechaan saamichii fi buqqaatiin sarbamni mirga namoomaa kan itti fufeedha. Jiraataa fi barsiisaa zoonii Horroo Guduruu Wallaggaa duraanii maqaan isaa akka hin dhahamne kan barbaade waggoota lamaan darbaniif bakka duraan jiraachaa turanitti manni barumsaa addaan citee akka ture himanii jiru. Achitti waggoota 26f achi barsiisee jira. Garuu sababa rakkoon nageenyaa achi jiruuf ba'ee jechuun amma Finfinnee jiraataa akka jiru hime. Haleellaa kana milishoota maqaa faannoo jedhamuun beekaman naannoo Amaaraa irraa dhufaniin raawwatamaa akka jiru jiraataan kun himaniiru. Faannoon warra nama hatu dubartii gudeeduu ajjeesuu fi jiraattota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun beekamuudha jedhe. Gocha finxaaliyyiin faannoo raawwataa jiran kun mootummaan federaalaa fi mootummoonni naannoo dabalatee
qaamni hundi rakkoo gurguddaa uumutti akka jiran ni beeku jedhe. Ji'a eblaa keessa ajajni mootummaan federaalaa faannoo dabalatee humna adda amaaraa waraana federaalaa yookiin poolisiitti akka makamuuf kenne mormii bal'aa kaase. Dhiyeenya kana milishoonni Amaaraa fi Oromoo naannoo walii irratti xiyyeeffachuun isaanii wal dhabbee saba Itoophiyaa yeroo dheeraaf boba'aa ture keessaa fakkeenya tokko. Giddugala misoomaa fi ijaarsa dandeettii Oromiyaatti daayirektarri olaanaan kan ta'an Amaanu'eel Adnaw walitti bu'iinsi kun hawaasa keessatti wal amantaa dhabuu uumeera jedhan. Haalli jeequmsa naannolee wal dhabdee kana uume sadarkaa gara jabummaa amantaa namoonni walirratti qaban mancaase jedha Amaanu'eel. Kana malees dhaabbileen hawaasummaa namoota rakkatan gargaaruuf kaayyeeffatan hedduun haalli ittiin uummata qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif rakkattoota biroo itti gargaaran rakkisee jira. Kan biraa immoo naannolee rakkoon nageenyaa jiran kana keessatti manneen barnootaa irra guddaan cufamuun qaroon hegeree jaamaa akka jiru ta'uun yaaddoo guddaa ta'eera. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ji'a eblaa keessa eegalame hawaasni biyya keessaa fi alaa miira olaanaan osoo eegaa jiru waliigaltee tokko malee xumuramuun hamilee hawaasa nagayaan bahee galuu barbaadu cabseera. Walumaa galatti gara caalu mootummaan rakkoo walxaxaa kana furuuf xiyyeeffannaa guddaa kennuun akka qabu dhaabbileen mirga namoomaa fi rogeeyyiin dhiibbaa uumuu akka qaban dhaamameetii jira. Oduu keenya xumuraa fi maddeen alaa irraa arganneen Gaanatti ministeera qulqullinaa fi qabeenya bishaanii kan taate adde Seeseeliyaa Abeenaa jalaa doolaara miiliyoona 1 fi yuuroo 300,000 mana jireenya ishee keessaa hojjettoota isheetiin jalaa hatamuun himame. Mallaqni hojjettoonni mana hatan jedhamanii himataman kun mana jireenya ministeeraa fi abbaa warra ishee magaalaa guddoo biyyattii Ankaaratti kan hatame ta'uun ifoomeeti jira. Ministeerri qulqullinaa fi qabeenya bishaanii Gaanaa adde Seeseeliyaa Abeenaa mallaqa guddaa hanga kana ga'u hojjettoonni ishee mana keessaa hatuun shakkaman kana maaliif mana keessa gaafiin jedhu waan irratti ka'eef aangoo gadhiisuun ishee dhagahameeti jira. Miidiyaalee dhimma kana gabaasan hojjettoonni hanna kana raawwatan namoota umriin isaanii ganna 18 fi 30 jedhu. Hojjettoonni manaa lameen hannaan kan himataman yoo ta'u hojjettoonni biroo 3 kan shakkaman jiru jedhameeti jira.